bukisu OMN undeen kee jabaadha. Hawaasa Oromoo magaalaa Melbourne Austraaliyaa jiraattan maraaf hunda duraa baga hundeeffama waggaa sadaffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin nagaan isin ga'e jecha koreen qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork magaalaa Melbournetti adoolessa 22 bara 2017 waaree booda sa'a lamarraa eegalee guyyaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sababeeffachuudhaan tumsa waggaa sadaffaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Teessoon Collingwood Town Hall 140 Hoddle Street, Abbotsford, Victoria. Odeeffannoo dabalataatiif koree qindeessituu sagantichaa bilbilaan quunnamuu ni dandeessu. Sagantaa kanarratti daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mahammad, itti gaafatamtuun damee dinagdee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Najaat Hamzaa fi Dr. Tsaggaayee Araarsaa kan argaman ta'uun beekamee jira. Koottaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti haa mari'annu. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiif haa tumsinu. koree qindeessituu deeggarsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Melbourne, Austraaliyaa. Tolaanu tolchitan ija jabaanerraa ijjitii dhokatee saba bal'aa firsa agartuu saba guddaa OMN cimsa xiqqaa guddaan jennu tumsa barbaachisa abbootii amantii hunda hirmaachisa.